Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa 3 facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'a 7:00 hanga 8tti meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 1740 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Onkoloolessa 28 bara 2016 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun qophii sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduu isin dhageessifna. Itti aansuun qophii addaa mata dureen isaa seenaa sochii qeerroo fi qabsoo Oromoo jedhu karaa jaalladhuu sabaa isiniif dhiyaata. Beeksisa waamicha qeerroo idil addunyaa kan Los Angelesitti qopheeffatan akkasumas waamicha yaadannoo fincila xumura gabrummaa fi tumsa qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof taasifames ni qabna. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessaa kan isin waliin turu ani Noolee Buttaadha. Amma hangafoota oduun isin dhageessisa. Kabajni ayyaana irreecha birraa malkaa booyyee dhorkamuu ilaalchisee hawaasni naannichaa mormii dhageessisuun gabaasame. Magaalaa Naqamtee keessatti ergamtoonni diinaa sodaa uummatarraa qaban ibsachuun saaxilame. Magaalaa Finfinnee keessaa dargaggoonni humna waraana abbaa irree faashistii wayyaaneen butamaa jiraachuun beekame. Gaazexeessitoonni faanaa kutaa afaan Oromoo dabballoota wayyaaneen ari'aman kan jedhuu fi kanneen biroos ni jiru. Babal'ina oduuf jaallejiitu gadaa. Yuunivarsiitii Jimmaa fi naannoo ishee keessatti kan gaggeeffamu kabaja ayyaana irreecha birraa malkaa booyyee dhorkamuun dhaga'ame. Ayyaana irreecha birraa malkaa booyyee bara kanaa koomaandi poostiin dhorkamuu irratti aarii qaban barattoonni Yuunivarsiitii Jimmaa fi uummati naannoo ishee dubbataniiru. Addatti mirga uummataa kabajuun akka hin jirre kan raggaasise mootummaan wayyaanee duula Oromoo balleessuu dursuun waan Oromoo irratti xiyyeeffatee dalagaa jiraachuun kan raagessaa jirudha. Haala mootummaa murna xiqqootiin gaggeeffamaa jiru kun waan furmaata fidaa jirutti fakkaatullee cimsee of hongeessaa jiraachuun argamaa jira. Duula ayyaana irreechaa irratti fudhatamaa jiru kanaan dallansuu uummataa akka dabalaa jiru jiraattonni dubbatu. Ayyaana irreechaa malkaa booyyeetti kabajamuuf qophaa'e kun qophii jabaa taasisaa tureen waaqa uumaa galataaf kadhataan akka hin waammanne dhorkuun dhiittaa mirga amantaa keessaa tokko taasisa jechuun akkasumas achuma Yuunivarsiitii Jimmaa fi Yuunivarsiitii Oromiyaa keessatti afaan Oromoo balleessuuf karoora qabatee socho'aa jiru kanaan kan milkii isatti fakkaatus gaaffii eenyummaa ofiif sadarkaa hawaasi biyyattii golee hundaa warraaqsa gadi jabeessee of wareegee hundeen isa buqqisutti ofiin tarkaanfachiisaa jiraachuun hubatamaadha. Oduu biraan magaalaa Naqamtee keessatti qaamonni diinaa hidhannoon socho'an sodaa uummataaf bakka hojii magaalaa keessaa irratti walitti bu'aa jiran. Magaalaa Naqamtee keessatti humni sakattaaf ajjechaa uummataaf bobbaafame sodaaf jecha achi hin hojjedhu ati hojjedhu irratti walitti bu'iinsa guddaan gidduu isaaniitti uumamaa jira. Uummata keessa deemuus sodaataa kan jiran yoo ta'u magaalattii keessaa carraan lubbuun jiraachuu keenyaa dhiphaadha jechuun bakka naa jijjiiraa kan jedhuuf hojii gad lakkisee baha jechuun babal'ataa jira. Goolii keessaa kana ukkaanfachuuf yaalii gurguddaa yaalaa kan jiran taatullee iccitiin lameen isaanii gidduu baatee qeerroo keessa jiraachuun gabaasame. Magaalaa Finfinnee keessaa dargaggoonni humna waraana abbaa irree faashistii wayyaaneen butamaa jiraachuun beekame. Magaalaa Finfinneetti jiraataa kutaa bulchiinsa Gullallee kan ta'e dargaggoo Amaanu'el Bal'inaa Qana'aa mirga mootummaan TPLF abbaa irrummaa isaa mirkaneeffachuuf waraana isaaf labsii hatattamaa jechuun uummata Oromoo miidhuuf raggaasifateen butamuu qeerroon naannichaa gabaasan. Dargaggoon Amaanu'el kanaan dura hiriira guddicha Oromiyaa wal qabatee hagayya 6 bara 2016 qabamuun mooraa waraanaa Awaash 7 jedhamuun beekamutti dararri irra gahaa kan ture yoo ta'u ammas sababa Oromummaa isaa qofaaf yakkamee bakki buuteensaa akka hin beekamin jiru qeerroon dubbatu. Oduu gaddaa dargaggoon Abdiisaa Aduulee waraana wayyaanee Agaazii wareegamuun himame. Dargaggoo Abdiisaan Yuunivarsiitii Bulee Horaatti barataa Ikoonomiksii waggaa 2ffaa kan ture yoo ta'u sababa Oromummaa isaaf yakkamee waraana nama nyaataa wayyaaneen wareegamu qeerroon Yuunivarsiitii Bulee Horaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof gabaasaniiru.
Haaluma wal fakkaatuun dargaggoonni Oromoo lama waraana agaaziin wareegaman. Qeerroon akka gabaasetti falma karaa nagaa uummanni keenya adeemsisaa ture. Maqaa shororkeessummaa moggaasuun kan beekamu mootummaa wayyaanee TPLF dargaggoota Oromoo isintu fincila geggeessaa ture jechuun godina Shaggar Lixaa aanaa Ejiree karaa Sabbataa, karaa Taajjii fi karaa Ejireetiin kallattii afuriin erga itti marsanii booda harka kennadhaa jechuun doorsisuuf yaalanis dargaggoonni kunniin nuti warra gumaatti harka ilaannu waan jedhaniif dhukaasatti banameen dargaggoonni Oromoo Hirphaa Diraarsaa Bayyanaa fi dargaggoon Masqaluu Haayiluu Dibaabaa waraana wayyaanee rasaasaan rukutamanii wareegamuu qeerroon naannichaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himan. Oduu biraan gaazexeessitoonni faanaa kutaa afaan Oromoo namoonni 3 dabbaloota wayyaaneen ari'aman. Gaazexeessituu Tsahaay Daamxoo, gaazexeessaa Muktaar Jamaalii fi gaazexeessaan Taaddasaa Tarrafaa sababa Oromummaa isaaniif hojiirraa ari'amuun wal qabatee hojjettoonni dhaabbatichaa mormanis hoogganaa kutaa sanaa kan ta'e namichi Biraanuu Hurrisaa jedhamu anatu murteesse jechuun itti dhaadachuu fi tuffii uummaticharraa qabu agarsiisuu qeerroo keessa mootummaa keessaa sagalee qeerroo bilisummaa Oromoof himanii jiru. Godina Wallagga Bahaa aanaa Kiramutti mormii uummanni labsii mootummaa kan ofiin jettu baaste mormuun wal qabatee walitti bu'iinsa uummataa fi mootummaa gidduutti ta'een uummanni mana kaabinootaa fi basaastotaa gubuun meeshaa waraanaas booji'uu maddeen keenya bakkichaa eeraniiru. Dhumarratti dhaamsa galataa. Sabboontonnii fi deeggartoonni qeerroo bilisummaa Oromoo biyya alaa jiraatan qabsoo biyya keessatti deemaa jiruu fi itti fufiinsa injifannoof jecha gargaarsa qeerroof taasisan itti fufuun deeggartoonni qeerroo bilisummaa Oromoo biyya Switzerland doolaara 2,000 qeerroof yeroo gumaachan waldaan hawaasa Oromoo Kaanaadaa Torontoo fi naannoo isheerraa marsaa lammaffaaf doolaara Kaanaadaa 24,000 qeerroo bilisummaa Oromoof gumaachanii jiru. Hawaasa Oromoo Joorjiyaa Atlaantaa irraa marsaa sadaffaaf doolaara Ameerikaa 7,000 fi 65 gumaachanii jiru. Qeerroon bilisummaa maqaa qabsaa'ota qeerroo waliigalaan galata dachaa dhiyeessaa seenaan deeggartoota keenyaa galmee seenaa keessatti qabamee dhaloota dhufuuf akka darbu abdii qabna jenna. Oduun keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne kanumaa qophiilee keenyaaf waliin turtii gaarii. Beeksisa. Waamicha yaadannoo fincila xumura gabrummaa akkasumas tumsa qeerroo bilisummaa Oromoo fi waraana bilisummaa Oromoof Guyyaan sadaasa 12 bara 2016. Bakki isaa 8,825 Rainer X Hospital WA 98,118 yookaan Rainer Beach Community Center Waaree booda sa'a 2 hanga sa'a 6tti ta'a. haala yeroo irratti marii bal'aawwan gaggeeffamuuf Hawaasni Oromoo magaalaa Seetilii fi naannawaa ishee akka irratti hirmaattan waamicha kabajaa ammas irra deebinee isinis goona. Ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaay ayyooku ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaay. beeksisa. Tumsa qeerroo idil-addunyaa hawaasa Oromoo Los Angelesii fi naannoo ishee jiraatanidha. Qeerroo biyya keessaa fincila xumura gabrummaa harka duwwaa mootummaa hanga funyaan itti hidhatee jiru sodaa tokko malee fuuldura dhaabbachuun falma hadhaa'aa gaggeessaa jiran cinaa dhaabbachuun dirqama Oromummaa keenya haa baanu dhaamsa keenya. yoo jettan Gaafa guyyaa sadaasa 5 bara 2016 waaree booda sa'aatii 3 walakkaatti bakki isaa Brookers Community Center 2271W Crescent Ave Anaheim CA 92,801 hayyoonni Oromoo fi keessummoonni kabajaa saganticha irratti argamuun haasaa gabaabaa ni taasisu. kottaa waliif haa dhumannoo. Tumsa qeerroo idil-addunyaa hawaasa Oromoo Los Angelesii fi naannoo ishee jiraatanidha.
taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa ayyooku ayyaanni waggaa ga'ee ormii kolfee taphataa deesseeku ati gammachuun qabdu ijoollee kee dhabdeettaa. Seenaa sochii qeerroo fi qabsoo Oromoo. Seenaa qabsoo Oromoo keessatti yakki inni guddaan diina bira goranii lammii ofii miidhuudha. Salphinni hunda caalus kanuma jechaa jiranne. Har'arra dhaabbannee salphina lammaffaa galmaa jiru argaa fi dhaga'aa jirra. Warra beekumsi ammayyaa isaan maraachaa jiruun seenaa xuraa'aa argaa fi dhaga'aa jirrudha. Beekumsi ammayyaa barcuma ho'ituu irra taa'anii barataan yoo baay'ate arraba qofaa jabeessiti. Onnee kan jabeessitu muraasa. Warri seenaa uummata isaanii fi dhugaa uummata isaanii keessa jiru dubbisuu fi dhugeeffachuu hin barbaanne seenaa warra adii fi dimokiraatota warra summiin machaa'anii waan isaan dubbatanii fi dalagaa jiran hedduu nama qaanessa. Kanarratti barruu kiyya kutaa lammaffaa keessatti ittiin deebi'a. Warra seenaa qeerroo hin beekneef yookiin sochiin elemoofaa jalqaba sochii qeerroo jedhama akka ture warra hin beekne yookaan warri sochii qeerroo jalqaba dhalatanii har'a umuriin ga'eessummaarra jirtu yoo waa'ee ka'umsa qeerroo wallaalanii abbaa dhabsiisuuf yaalanii obboleessummaallee itti of himuu sodaataniif ergaa waan qabdu kanaan affeeraan. Dubbii biroof ammas kutaa lammaffaatti itti deebina. Dheerattus seenaadha. Obsumaan dhaggeeffadha. Uummanni Oromoo eega gabrummaa jalatti kufee takkaa gabrummaa fudhatee hin teenye. Karaa isaa danda'ame hundaan kutaalee Oromiyaa hedduu keessatti mootummaa gabroonfataa dura dhaabbachaa turan. Fakkeenyaaf fincila uummanni Oromoo gaggeessaa ture keessaa garii yoo maqaa dhoofne sochiin fincila diddaa gabrummaa bara 1940 hanga bara 1942 keessa Oromoota Raayyaa fi Dawweetiin yookaan Walloo bara 1960 keessa Oromoota Baaleetiin gaggeeffamaa turuu seenaan ni ibsa. Keessaahuu fincilli diddaa gabrummaa kan Oromoonni Baalee bara 1962 hamma bara 1968tti keessa gaggeessaa turan kan seenaan yoomuu dagatu miti. Wareegamni isaan baasanis seenaan ni yaadata. Karaa bahaatiin sochiin afran qalloo afaanii fi aadaa Oromoo guddisuuf hojiin isaan hojjetan seenaan galmeesseera. Sabboontonni sochii afran qalloo gaggeessaa turan mootummaa Haayile Sillaasee fi mootummaa Dargiitiin hidhamuu, ajjeefamuu fi biyyatti dhalatan kana akkaan jaallatan dhiisanii jireenya baqattummaa mudatanis danuudha. Karaa Oromiyaa jiddu galeessaa fi dhihaatiin sochiin walda'anii wal gargaarsa Maccaa fi Tuulamaa gaggeessaa tures seenaa qabsoo Oromoo keessatti bakka olaanaa qaba. Miseensonni waldaa kanaa gariin mootummaa Haayile Sillaasee fi Dargiitiin hidhamuu, ajjeefamuu fi biyyarraa ari'amuu mudateen ture. Ilmaan Oromoo bara sana sochii karaa adda addaatiin biyya keessatti gaggeessaa turan booda ilmaan Oromoo yeroo sanaa sabboonummaan itti dhaga'amu gara biyyoota ollaa akka Somaaliyaatti bahan. Biyya Somaaliyaarraa gara biyyoota baha jiddu galeessaa keessatti wal gurmeessuun sochiilee tokko tokko jalqabanii turan. Tattaaffiin isaan taasisanis akkaataa itti ijaaramanii maqaa dhaaba siyaasa tokko tolfatanii addunyaaf labsan irratti mari'achaa turan. Dhaaba siyaasa tokko maqaa isaa moggaasanii labsuu irratti falmiitu isaan jidduu ture. Falmiin kunis yeroo sana keessa mootummaan Somaalee lafa Oromoo qabachuuf jecha maqaa dhaaba siyaasaa adda bilisummaa Somaalee dhihaa kan jedhamu isaaniif tolchitee turte. Akka kanaan maqaa dhaaba siyaasa tokkoo tolfatanii uummatatti bahuu irratti dargaggoonni yookaan qeerroon Oromoo yeroo sana walii galuu hin dandeenye ture. Rakkoon isaan jidduutti dhalatte maqaa maaliin akka socho'uu qaban irratti ture. Yaanni isaanii bakka sadii ture. Maqaa Somaaleetiin eegaluu, maqaa Oromoo fi Oromiyaan socho'uu fi maqaa Itoophiyaan socho'uu kan jedhudha. Kaayyoon isaanii inni dhumaa garuu bilisummaa uummata Oromoo fi walabummaa Oromiyaa ture. Yeroo sana mootummaan Somaaleellee rakkoo ulfaataa irraan gahaa turte waan ta'eef dhumarratti wanni irratti waliif galan nuti keessa keenyatti maquma Oromootiin biyya seenuutu nu baasa irratti walii galan.
Ammoo akka biyya seenneen maqaa Oromootiin qabsoo jalqabuu keenya labsina jechuun xumuratan. Gorsi mootummaa tokkoon kennameefis ammatti maqaa Oromootiin qabsoo eegaluu keessan hin labsinaa. Eeguma biyya teessan waan hunda guuttattanii seentanii warra biyya keessa jiruunis wal qunnamtii booda yoo isiniif ta'e wayya jedhanii gorsani. Bakki walgahii kanaa itti gaggeeffatan mari'achaa turanis biyyuma sana keessatti ture. Barri isaa dhuma bara 1960 keessa ture. Maqaa Oromootiin ijaaramuu irratti eega harki caalu wal hubatee booda mootummaa adda addaa dubbisanii gargaarsa akka dookumentii ittiin socho'an argachuu, waajjira banachuu, leenjii waraanaa fi meeshaa lolaa argachuu irratti saganteeffatanii hojjechaa turani. Sagantaan hojii kan duraa akkaataa dargaggoota biyya geessanii itti leenjifatan irratti hojjechuu barbaadani. Dargaggoota xiqqoo gara Yemenitti dabarfachaa turani. Dargaggoota Somaaliyaa naannoo Muqaadishoo irraa magaalaa Hargeysaa fidanii nama xiqqoo gara Yemenitti dabarfachaa turani. Hojii dargaggoota yookaan qeerroo Oromoo dafanii carraa argametti dhimma ba'uuf biyya Somaaliyaa irraa gara Edenitti dabarsuu irratti hojjetame cimaa ture. Hojii kana keessatti qoonni obbo Elemoo Qilxuu, obbo Huseen Suraa, obbo Muhammad Umar, Injiinar Abdullaahii Lungoo fi obbo Mul'isaa Gadaa yookaan Adam Tukkaalee warra keessa beeku akka himanitti guddaa ture jedhan. Osoo dargaggoonni leenjii irra jiranii warri isaan hoogganu mootummaa gidduu gala bahaa adda addaa dubbisuun mi'a lolaa argamee ture dooniidhaan Yemen buufata Eden fiduudhaan bakka tokkotti jabeeffatanii turani. Dargaggoonni yookaan qeerroon leenjii irra turanis toora nama 40 kan gahan leenjii isaanii xumuratani. Osoo leenjii fudhachaa jiranii namni 4 kan hiddi dhaloota isaanii Sumaalee ta'e isaan biraa gananii turani. Jarri isaan keessaa gane kun mootummaa Sumaaleetiif iccitii leenjii irra turuu dubbatani. Kanuma keessaa warri imbaasii mootummaa Itoophiyaatis sochii kana dhaga'anii turani. Akkaataan bobbaa dooniin daangaa bahaaraa kan biyya Jibuutii fi Sumaaliyaa jidduu lafa banaa mootummoonni lamaan to'achuu hin dandeenyetti dhoosani. Humna dura leenjii fudhatee deemu kan hoogganu obbo Jaarraa Abbaa Gadaa yookaan Abdul Kariim Ibrahim Ahmed ture. Akka kanaan gartuun duraa lakkoofsaan nama 36 kan ga'an baatii Sadaasa 17 bara 1970 keessa bobbaa isaanii Eden irraa sochii jalqabani. Meeshaa lolaa kan mootummaa alaarraa gargaarsa argatan irraa amma biyya seensisuu danda'an fudhataniiti kan isaan jalqaban. Kana booda hoogganoota waraana Sumaalee kanneen waraana sanaa hooggananii fi ajajoonni qabsaa'ota bilisummaa Oromoo walitti dhiyaatanii waliin haasawanii turani. Yeroo haasawaa waraanni Sumaalee hayyama malee biyya keenya seentan jedhaniin akeekni keenya biyya keenya seennee mootummaa gabroonfataa Haayile Sillaaseetiin loluuf malee dhimma biroo tokkollee hin qabnu. Isin ammoo obboleeyyan keenya waan taataniif akkaataa biyya keenya nagaan seennu irratti nu gargaaraa jedhanii. Sana booda nama isaanirraa wareegame awwaallatani. Kana booda hoogganoonni waraanaa Sumaalee qaama isaanii olii wajjin raadiyoo telegiraamaa waliin dubbachaa turani. Dhumarratti biyya keenya heeyyama malee waan seentaniif meeshaa qabdan lafa kaayaa jedhani. Erga harkaa fuudhanii booda haala nama gaddisiisuun qabsaa'ota Oromoo hunda mana hidhaa geessani. Mana hidhaa isaanii guddaa fi beekamaa kan ta'e Mandheeratti hidhani. Karoorri bobbaa biyya seenuu qeerroo yookaan dargaggoo kan duraa haala kanaan osoo hin milkaa'in fashalaa'e. Imalli murna lammaffoon bara 1973tti murni lammaffaa kan Jeneraal Elemoo Qilxuutiin hoogganamu qawwee eekii 47 magaalaa Aden irraa biyya Eertiraa naannoo Asab lafa qubsama Affaar bakka Kiiloomaa jedhamu geeffatan. San booda naannoo Kiiloomaa kanarraa ka'uudhaan uummata Affaar keessaan Harargee Baddaa Cacar nagayaan seenani. Humni obbo Elemoo Qilxuutiin hoogganamu Baddaa Cacar keessatti uummata dammaqsuu fi bifa madheetiin ijaaruu jalqabanii turani. Abbootiin lafaa kan uummata cunqurfamaa hiraarsaa turan irratti tarkaanfii fudhachuudhaan midhaan isaan kuufatanii turan uummata beela'eef rabsaa turani. Yeroo sanatti sirni abbaa lafaa uummata hiraarsaa waan tureef uummanni naannoo sochii isaaniitti hedduu gammadanii deeggarsa isaaniif qaban battalumatti itti agarsiisani. Lola waraana mootummaa Haayile Sillaasee waliin yeroo dheeraaf taasifame irrattis ajajaan humna isaanii obbo Elemoo Qilxuu wareegame. Isa waliin miseensota keessaa kanneen akka obbo Hundee Sheek Umar Alii fi kanneen birootis waliin wareegamani.
Miseensonni hafanis miidhaa lolli kun irraan gaheen uummata keessaa faffaca'ani. Lola waraana guutummaa Haayile Sillaaseetii fi waraana bilisummaa Oromoo jidduutti ta'een waraana mootummaa Haayile Sillaasee irraa namni hedduun ajjeefamurraa sirnichi humna lakkoofsaan xiqqaa ta'e kun akkamitti waraana keenya irraa miidhaa guddaa kan geessise jechuun ajajoota isaa goolaa turuun seenaatu dubbata. Gartuun lammaffaa murannoo cimaan nagaan ega biyya seenee booda wareegama qaalii kaffaleen qaanqeen bilisummaa kan duraa qabsiisuun seenaa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti iddoo olaanaa qabatee jira. Obbo Elemoo Qilxuu akka seenaan ibsutti baatii hagayya bara 1974 Carcar bakka Xirroo jedhamutti wareegame. Bobbaan gartuu lammaffaas kunis wareegamuu obbo Qilxuutiin sochii jalqabamee ture yeroofis ta'u dhaabbatee ture. Sochiin dargaggootaa fi qeerroo garuu hin dhaabbanne. Oromoonni biyya keessaa fi biyyoota ollaa keessa jiran wareegama qaalii ilmaan Oromoo kaffalanitti gaddi guddaan itti dhaga'amullee qaanqeen bilisummaa kan isaan qabsiisanitti gammachuu guddaatu itti dhaga'ame ture. Maqaan yeroof dhokfatanii obbo Elemoo Qilxuufaa biyya seenanii lolaanis maquma adda bilisummaa Oromootiin malee maqaa birootiin miti. Uummata Oromoo kan ega biyya seenan dammaqsaa turanis maquma adda bilisummaa Oromootiin ture. Akka hubatamuuf yeroo obbo Elemoo Qilxuu humna amma tokko fudhatee Oromiyaa dirree bahaa seenu addi bilisummaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti bara 1973 keessa qaata lafa jala dhoksaan yookaan iccitiin ijaaramee ture. Ijaaramuu adda bilisummaa Oromoo kanaan ilmaan Oromoo kanneen lakkoofsaan xinnoo ta'an biratti haa beekamu malee ifatti bahee hin beekamne. Addi bilisummaa Oromoo beektota siyaasaatii fi sabboontota Oromoo biratti ifatti bahee beekamuun isaa bara 1976 yeroo sagantaa siyaasa isaa wayyeessee yookaan fooyyesse ta'uu seenaan ni ibsa. Dargaggoonni yookaan humni qeerroo duraa biyya seenuuf osoo yaalanii qabaman hidhaa waggaa 5 yookaan bara 1970 hanga 1975 booda mana hidhaatii gadi lakkifaman. Waan nama ajaa'ibuu fi mana hidhaatii bahuu isaaniif sababa kan ta'eef sochii Jaal Elemoo Qilxuufaa biyya keessatti dhageessisan ta'uu isaati. Yeroo sana mootummaan Somaaliyaa sochii biyya keessaa dhageenyaan maqaa Oromootiin eega sochiin eegalamtee isaan kana mana hidhaa tursiisuurra yoo nuu faayyaman namoota kana hidhaatii baafnee itti dhimma ba'uuf nuu wayya jechuun gadi dhiifte. Miseensonni mana hidhaatti bahan irra caalaan isaanii biyyuma Somaaliyaa keessatti of dhoksanii jiraachaa turani. Murna waggaa 5 mana hidhaa ture keessa jaarraa abbaa gadaa magaalaa Muqaadishootti Mul'is Gadaa waliin wal arganii waliin haasawaa turani. Jaal Mul'is Gadaa yeroo obbo Jaarraa abbaa gadaatiin walitti dhufan kana Jaal Mul'is bara 1974 yeroo obbo Elemoon faa wareegaman biyya Eertiraa dhaqe. Obbo Jaarraa abbaa gadaa haala biyya keessa turee fi jiru irratti mana hidhaa turee waan baheef odeessa guutuun qabu ture. Kan haala waliigala biyya keessaa beeku Jaal Mul'isaa Gadaa waan tureef isa waliin odeessa bal'aa wal jijjiirratanii turani. Egaa odeessa bal'aa waliif dabarfatanii booda murtiin irra gahan biyya seenanii qabsoo hidhannoo eegaluudha. Karaa kamiin akka biyya seenan qorannoo barbaachisu eega xumuratanii booda Somaaliyaa karaa Hargeessaatiin biyya seenuu murteeffatanii. Akka kana Jaarraa fi Mul'is Muqaadishoo ka'anii konkolaataan Hargeessaa gahan. Hargeessaa irra ka'anii magaalaa Booramaa keessaa bahanii daangaa cehan. Eega daangaa cehanii booda magaalaa xiqqoo Jaarraa jedhamtu keessaa bahanii Oromiyaa karaa bahaa naannoo Jaarsootiin biyya seenanii. Jaarraa abbaa gadaa fi Mul'is akkuma biyya seenaniin madhee biyya keessaa jirtu qunnamtii waliin gochuu jalqabani. Madhee biyya keessa jirtu eega qunnamanii booda dhoksaan magaalaa Dirree Dhawaa seenanii. Magaalaa Dirree Dhawaa keessatti miseensota madhee qunnamuun hoogganoota adda bilisummaa Oromoo Finfinnee jiran waliin qunnamtii tolfatanii. Hoogganoota biyya keessaa magaalaa Finfinnee jiraniin erga wal qunnamanii booda haala jiruu irratti yaada wal jijjiirratanii turani. Dhuma irratti waraanni irra gaheen dafanii dirree seenanii qabsoo hidhannoo eegalu. Dhawwataan waan irraa hir'ate guuttataa namas ofitti dabalaa deemuu irratti walii galani. Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa. Akkuma jedhamu waggaa 2 booda bara 1976tti dhaabichi qabsoo hidhannoo bifa haaraan qindeeffatee itti fufuuf jalqabee ture.
Akka kanaan jaarraa abbaa gadaa yookaan Abduu Kariim Ibraahim Ahimedii fi Mul'is Gadaa yookaan Adam Tukkaalee ta'anii Sulula Gobballee baatii Waxabajjii bara 1976 keessa seenanii nama xiqqoon qabsoo hidhannoon eegalani. Bara 1984 kaasees waraanni bilisummaa Oromoo dirree dhihaa kibbaa fi giddugalatti bakkoota garaa garaatti mooraasaa saqqate. Qabsaawaan ni kufa, qabsoon itti fufa jechuunis kanuma. Qeerroon har'a diina akka bidda saafaa guggubaa fi uummata isaaf wabii ta'aa jiru seenaa ka'umsa akkasii qaba. Sochiin dargaggootaa fi sabboontotaa bu'uura waraana bilisummaa Oromooti. Sochiin waliigala Oromiyaa keessatti bifa adda addaan gaggeeffame dhaaba gaachanaa uummata Oromoo kan ta'e adda bilisummaa Oromoof hundeedha. Sochiin barattoota gama hundaan siyaasa addunyaa kanaaf bu'uura. Keenyas akkasuma. Mirga saba tokkoo deebisuufis ta'e kaasuuf hundeedha. Dhaloonni har'aas seenaa boonsaa kana itti fufsiisuuf falma hadhaawaa gaggeessaa jira. Sochiin qeerroo biyya keessaa fi addunyaa irratti gaggeeffamaa jiru bu'uura jabaa qaba. Kan abbaan fe'e lafaa ka'ee isa doorsisuuf yaalu miti. Dhaloonni sochii qeerroo akka bidda saafaa finiinsaa jirus kan yeroo fi haalaan mo'amee waadaa uummata isaaf seenee cabsuu miti. Imaanaa wareegamtoota isaa cabsuus miti. Qeerroon seenaa abbootii isaa injifannoon akka goolabu shakkiin hin jiru. Seenaan yoomillee ta'u seenaadha. Nama saba ofiif seenaa hojjetu nu haa taasisu. Nama seenaa saba isaa himaa katabaa fi barsiisaa jiraatu nu haa taasisu. Nama seenaa uummata isaa salphisu nun taasisin. Dhaggeeffataa keenya barruu kana barreesseen sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo qalamni kee hin gu'iinii hirmaannaan kee dachaa dachaan itti fufuu siin jenna. Horaa bulaa. Raayoo bari'u ijoolleen sirbitee harraqee jirtu dindaariyee nyaatee manni duwwaa ta'e dhalloo keessa jirtu kan hidhaatti dhume godoon keenooyitu akka bajju ayyaana isheen seera baaftee isheen nu wallaantee alagaa firoomtee. Akka bajju isheen warra fagoo waamtee dhala nurkaa fittee jalattee maxxantee kan hin duune du'aa hubadhu hunduu darabeessaa hin darbu lammii ficcisiiftee hin du'ini kan jiraatti du'e hin ta'ini du'a obbolaa keenya boonyaa hin gammannu nu gaddateenya ilmi obboleessa keenyaatiini reeffaa dhokeettiin sirbini. Egaan dhaggeeffattoota keenya qophiin keenya guyyaa har'aaf qopheeffanne kana fakkaata ture. Waan nu dhaggeeffattaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u isiniin jecha sagantaa biraatiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf turaa. Injifannoo uummata Oromoo. Gadaan gadaa bilisummaati.